Asham jirtu daawwattoonni keenya nagaa keessanii hundumti keessanuu biyya alaa biyya keessa teessanii kan nu daawwattanii kuni gaaffii taayimsiidha. Ani labsiin jedhama. Gaaffilee taayimsii nuuf laate hundumaa deebisuudhaaf iddoo kanatti argamnee jirra. Hamma dhumaatti nu faana ta'a. Akkam jirtu nagaa keessanii ani Biruu Guutamaan jedhama. Dhaliyaa koo labsii wajjin asitti argamnee gaaffii taayimsii nuuf dhiyeessu deebisuuf Gaaffiin keenya jalqabaa akkamitti wal bartanii hojii akkamii hojjettu hojiin isin hojjechaa jirtanoo maalidha kan jedhudha. Kana naaf ibsuuf yaalime. akkamitti wal bartan kan jedhuufi ani kan dursaa akkamitti wal balle ani ogeessa kaameraati hojii dhimma kaameraa kan hojjedha. Labsiinis akkasuma hojii kan hojjechuuf fedhii qaba. Maal gaariidha wanti kun na fayyada barachuun an fedha garuu otoo jedhee kan immoo gara kanatti kan baay'ee wanti na rakkisu qabaannaan si rakkisu kootu gara kanatti dhee anis waan sana itti barumsa sana kee galutti innis yaa kutannoo jabaan keessa waan jiruuf gara hojii kanaatti dhufee barumsa eegalee amma xumuree gara hojii kanaa keessa jira waan ta'eef. Aniif Biruuk akkaataa itti wal barre yaa akkuma inni ibsedha. Ani fedhii istiidiyoo yookiin aartii keessa galuu waan barbaaduuf aartii baay'een jaaladhaan ture. Guyyaa tokko akka tasaa Biruuk mucaa wayii biratti argee Biruuk nama akkanaati raayyaa istiidiyoo keessa hojjete ture. Yeroo sana deddeebi'aa kan jiraannu nuyi magaalaa Hoolotaa irraa. Guyyaa sana wal barree lakkoofsa bilbilaa keenya wal jijjiirree haalota tokko tokko wajjin haasofnee nan yaadadha puulii wajjin taphannee buna dhugnee turre. Isa booddee sinimaatoogiraafii Toomitti akka baratee natti himee anis barachuu akkan qabu gaafadhee jechaadha. Sa'aatii sanitti Toomi akkaan galee baradhuuf kan carraa naaf laate anaaf koronaadha. Auto makaanikiin baradhaa tureeyyuu koronaan gaafa dhufu haalli barumsaa adda citee ture jechaadha. Kan itti baradhu dhaabbata mootummaa keessatti ture, kaambii keessa ture. Iddoo sanitti immoo cufamee dhorkamee ture gibbii miliitarii waan ta'eef isa booddee waggaa tokkoof adda kunnee abdii irraa kutanne barumsa sanirraa jechaadha. Achi isa booddee gara Toom dhufee barachuun qaban jedhee anis Toomitti baradhee xumureen jira amma immoo Biruuk yookiin Foollee istiidiyoo akkasuma faarsaadhaan Koosiin Fiilmi Piroodakshin kan jedhamu yuutuubii isaallee ni qaba. Isarratti hojjechaa jirra. Isuma faana baay'inaan garuu nuyi kan hojjennu aartii osoo hin taane cidharratti hojjechaa jirra jechaadha. Piroodakshiniin keenya cidharraa fi suurarratti xiyyeeffatee jira jechaadha. Haala sanii wal barree ammallee waliin jirra gara fuulduraattis hojjechuuf yaalaa jirraan immoo yeroo dhiyootti labsii piikchar kan jedhu qabadhee dhufaan jira. Isinis na bukkee dhaabadhaan jajjabeessan isiniin jedha. Gaaffiin lammataa muudannoon hojii keessa keessi muudan yookaan immoo osoo waliin hojjettanii wanti si mudate maaltu jira kan jedhudha. Mudannoo si mudate jira? Ana mudannoo lamatu na mudate. Guyyaa tokko cidha osoo waraabaa jirru cidha waraabnee ati sin beektaa iddoo sana gara baadiyyaadha. Baadiyyaa keessadha baanee kan deemnee osoo waraabaa jirru mannaafishaan naqqabnu turre. Goodadhumatti kaasuuf filannee carraan nuti qabnu isadha waan ta'eef gaafa kaasuuf jennu naannoo sanaa innis isheenis dinnicha achi qabu jechaadha. Lafa qonnaa dinnichi irra faca'ee inni kan keenya irratti kaana jedha ishiin kan keenya irratti kaana jedhu wal lolanii abbaa manaa fi haati manaa achi deemii as deemii isin dubbisuu nan dubbisii wajjin hin kaanu waliin jedhanii turanii jechaadha. Nuuf sa'aatii sanitti sa'aatii hin qabnu dukkanaa'eera yeroo makaraa ture ganaa walitti qabnee walitti araarsinee wal dhungachaa jennee wal dhungachuu didanii jechaadha. Guyyaa cidhaa
namoonni baay'een wal dhungachuudhaaf yeroo itti baay'ee ariifatudha. Isaan garuu wal dhungachuu miti wal bukkee dhaabachuun iyyuu isaanitti ulfaate. Anaaf kun muudannoodha. Guyyaa tokko immoo na yaadadha yeroo jalqabaatiif kaameraa qabadhee cidha gaafan ba'u kan waraabaa turre mana keessattidha. Taappisaa manatti sirreessinee baanee isa booddee gaafa alatti gadi baanu keessatti laayitii jira waan ta'eef kalbiin isaa gadi buusnee ayisoosaa manaan sirreessinee xumurre hala gaafa baanu alatti yeroo baanu kalbiin qannasachuu yookiin hir'isuu wallaalee jechaadha. Ani gaafa sana baay'ee natti toree nama keessa akkasittiin gottotee na baasee na rukutuuf ture jechaadha. Kun muudannoo koo yeroo jalqabaati. Gaaffiin keenya sadaffaan akkas jedha. Foollee istiidiyoon haala kamiin hojii eegalee kanaan dura faarsaas ta'e yookiin kiliippii akkamii hojjetee beeka kan jedhudha. Kiliippii meeqa hojjettee beektaa jedha. Kanaan dura foollee istiidiyoon kiliippii meeqa akka hojjete meeqa akka maxxanse. Foollee istiidiyoon hojiiwwan hanga ammaatti biyya keessatti hojjete hojii baay'ee hin qabu. Garuu loogoon kun raayyaa istiidiyoo waliin ta'uudhaan loogoo raayyaa istiidiyoo jedhuu fi foollee istiidiyoon kun waliin ta'ee kiliippiiwwan duratti mul'achaa ture. Garuu mataa isaatiin hojii hojjetee maxxansa hin qabu foollee istiidiyoo isa. Kanaaf hanga ammaa biyya keessatti wanti hojjetee dhuunfaadhaan ta'e hin qabu jedhuudhaan baay'ee jaalladhu. Maaliif akka maxxansine kan si godhe sababni isaa maalidha? YouTube'n foollee istiidiyoo jira eega ta'ee hojii hojjettu achirratti akka maxxansine maaltu si dhorke? Haga ammaatti illee wanta akkasii yaadatamu ture garuu eessumni koo kun yaadataa ni jaala. Wantoota qulqullina qabu waan gaarii hojjennee maxxansina malee waan kan taane irratti maxxansuun hin barbaachisu waan jedheef yookaan immoo yaadota wanta jajjabaa hojjechuuf wantoonni waan hedduus waan jiruuf waan sana jecha malee hojii kana hojjetanii fi kan nama hammaatan. Jijjiira yeroo sagantaa keekii namoonni baay'ee wal gafa'ee keekii nyaachuudhaaf inni guddaa nam guddaan ati yaadneetu keekii afaan guutee yeroo walitti dhoobamu naamna mul'ata. Achirratti. Sunis jira kabiraallee hawaasa deemee yeroo meeshaan weenii moo koree yeroo karraatti gargaaru ishiin agarree baay'ee iyyitee turte fattee jira. Gaaffiin keenya inni itti aanu akkas jedha. Haga ammaatti turtii labsii faana turtan keessatti jecha labsiin siin jedhe yookiin jecha fokkisaa yookiin waan si aarse baay'ee atitti qabamtee yoo jiraate nutti himi jedha. Labsiirra wanti yeroo baay'ee inni jala jecha fokkisaa kan ta'e labsii wanta jedha wanta namni jedhuun wantoota tokko wanta namni itti mul'achuu kan ta'e yaada isaatiin alatti wanta namni itti mul'atu yeroo baay'ee ishee didaadha jechuudha. Wanti itti ofii dhagarfatee natti jala. Kanaaf labsiin jechoota badaallee hin fayyadamu. Yaada baay'ee nama jaallatudha. Wanta namni ittiin baay'ee dhagaa garuu yeroo tokko garuu waan ofii itti galfatee natti waan namni jedhuun kirkirii hin taane. Ishii jedhu waan sana jaalladha. Gaafa gugulaadaa sun malee yoo. Gaafa gaggeedhaa. Biyyaa ta'e galgala bakka ta'e deemaa jira. Konkolaataa oofaa jira. Labsii suuta jedhee yookiin jedheen dukkana bakka ta'e deemaa irraa fiigaa. Siboota qazirri naannoo raawwatee namni ta'e bakka ta'e naannitti ta'e maafii fi dura yoo hin sirnee barsiitti maal ture waan ta'eef wanti kuni akkasirra gosoota hin jiran anatu fara barnaan jedhe. Anatu fara waan ta'eef isiruma yoo bakka ispiidiitti cimsee raawwatee dhaabbatee raawwatee karra fuudhee darbadhee biraa deemee guyyaa gaafa sanaa walitti mufannee addaan baanee deemnee isaadhaan gabaasa keessa. Guyyaa gaafsanii waa biraa waan naaris jira natti fakkaate
Maayizoo nama konkolaachisaadhaan akka kana godhi gaafa jettuun ittiin tolu maaliifi tilmaamni ati tilmaamtuu fi inni tilmaamu tokko waan hin taaneef hin haaraa jechaadha. Konkolaachisaan tokko kan konkolaachisuyyuu nama isa bukkee jiruuf osoo hin taane ofiisaa mataa isaatiif jedheeti waan ta'eef miidhaan isarra ga'a jechaadha. Inni sirriidha. Sirriidha. Yaadni tokko jira amma konkolaachisaa keessatti sagantaan keenyarree isarratti kan fuulleffate miti. Namni tokko kallattii adda addaan yaada. Teeknikii rakkoon adda addaa yoo sirra ga'ee wajjumaan rakkana kan jedhudha. Yaadni nama tokko immoo ati gaafa konkolaachistu yaadan fagaattee deemta bakka ga'uu barbaaddu san muddamtee waan deemtuuf dogoggorri tokko hin uumama waan ta'eef yaa. Gaaffiin itti aanu haga ammaatti piroodakshinii kanarratti cidha hojjette irratti maallaqa guddaa ati gaafatte yookiin immoo maallaqa achumaan maallaqa xiqqaa gaafattes eessatti akka gaafatte? Qarshiin sii kaffalame hammam akka ta'e jechaadha. Nuti akka amma teessoo keenya magaalaa Hoolotaa godhaniiti kan hojjechaa jirru. Yeroo jalqaba hojjechaa irratti egaa loon xiqqaa ta'e guddaan nu kaffalamu birrii 8,900 ture. Amma bara sadarbii kana immoo amma ta'e fooyyessinee hin gaafanne innis immoo 25,000 jennee inni gaafanne bakka. Bara kana barri sun amma ta'e qarshii fooyya'aa gaafanne 5,000. Gara keessa waciiwwan hedduutu jira, jechuun baasii hedduutu jira. Garuu hamma nuti achi keessatti fayyadamnu ammas baay'ee xiqqaadha. Garuu inni kun gaariidha. Amma magaalaa Hoolotaatti jennee gaafa gaafannu reefu bakka amma ta'e namni kan baree waan gaarii kan amma ta'e kaffaluu eegale malee baay'ee gatiin amma nuti dadhabnu kan nuti argannu baay'ee gadi bu'aadha. Malee waan guddaa miti. Promooti irra jechaadha. Karaa promooti gochaa irra malee hojjechaa jirru maaliifi gara fuulduraatti magaalota xixiqqoo akka kanaa harkarra qabattee uummata beeksisaadha malee uummanni achiyyuu suura ka'uun yookiin immoo maskii godhattee sagantaa cidhaa irratti suura garaagaraa fayyadamuu maaliif akka fayyaduyyuu namoonni hin beekne baay'eetu jira waan ta'eef waan kana uummanni aadaa godhatee boru ijoollee isaaniitti dabarsee baay'ee namootatti mul'atu malee bifti gaafa isin lamaan wal fuutan isin qabdan gaafa waggaa 60-50 guuttan tokko miti. Dhalli kee immoo gaafa san ilaalee itti gammada jechaadha. Abbaan koo yookiin haati koo kanaan dura bifti isaanii akka kana bareeda. Har'a immoo nuuf jecha bifa isaanii durii san dhaban jedhanii sumaanillee si jaalatu. Jaalala addaa siif kennu si dinqisiifatu. Boru seenaadha jechaadha. Isa malee kaalcheriin har'a jiruuf boru jiraatu tokko miti jechaadha. Ani fadama kan abbaa keenyaaf haadha keenyaan beeknu akkamitti akka wal fuudhan yeroo sanitti wanti kun hin turre waan ta'eef kan keenya immoo ijoollee keenya dhaalchisuu qabna waan san isaaf promoot gochaa irraa jechaadha malee maallaqa irratti fookus gochaa hin jiru. Maallaqni xiqqaan kaffalame kuma gargaarsa godhee maallaqni xiqqaan kaffalame fayyii kuma cirarratti jechaadha. Production guutuu jedhee Kiisii duwwaa. Kiisii duwwaa kan normaali kaameruma kireessitee jedheeti kan hin galee dhuguma kun normaali ogummaa bareeda waan ta'eef hojiin nuti gara fuulduraatti kan gurguddaa qabnu kiliipiiwwan garaagaraa akkasuma fiilmiiwwan gaggabaabaallee wantoota gaarii hojjechuudha karoora bal'aa qabannee jirra. Akkasuma istiidiyoo suuraallee waan gaarii isaa magaalaa sana irrattis ta'ee biraan bakka garaagaraatti hojjechuudha karoora bal'aa qabannee jirra. Sirriidha. Anis yeroo dhiyootti piroodakshinii mataa kootii banachuuf kireet gochuuf yaadaan jira. Siniimaa biraatiidhaan bananii qabnee gabaan ammallee turree bulee garuu ittiin hin hojjenne. Gara fuulduraatti garuu wantoota gaggaarii fi waan bareedaa hojjechuudhaaf karoora bal'aa qabaanii akkasumas hojjechaa jira. Garuu wanti kanaan ammaan ture keessatti wanti hin jedhe wanti hagan mala waan gaarii ta'e wanta hin qaban hin qabu waan kuusaa jira. Garuu karoora gara fuulduraatti jirutti wantoota bal'aa fi waan bareedaa ta'e
fiilmiinis ta'u kilippii hanga bareedaa hojjetee humna dhiyeessatti nyaachuu anis yeroo dhiyootti labsii picture jedhee loogoo kiyyallee hojjetadhee dhufaan jira. Istiidiyoo magaalaadhuma hoolotaa irratti ammaaf saaquu barbaadeen jira jechaadha. Maaliif iddoo lookeeshinii isaa maaf filatte yoo jettan haalonni na daangessan baay'eetu jira. Isa amma sa'aatii kanatti haasa'uun narra hin jiraatu jechaadha. Kanaafuu garuu yeroo dhiyootti piroodakshinii bareeda istiidiyoo cidhaaf ta'u suuraaf ta'u qabadheen hambaa isa biratti immoo istiidiyoo fiilmii akkasuma dookimenteerii sagantaa garaagaraa qophii kamiyyuu hojjechuudhaaf piroodakshinii guutuudhaaf dhufuudhaaf ani qophaadha. Isin immoo anaa dhufu jettanii akka na simattan abdii guddaan qabaa. Ijoolleen kun ol adeemtuudha bira dhaabattanii jajjabeessitanii guddisuun isinirra jiraata. Birukeen yoo hojiirratti yookaan immoo amala isaa amala akkamiidhaaf kan gargaaru? Biruk amala addaallee hin qabu. Hojiirratti siiriyeesii hojii qulqullina ta'edha kan inni hojjechuu barbaadu. Garuu hin lola hojiirratti siiriyees. Baay'ee hin lola. Xiqquma ishee ati fookosiin kee gara biraatti taanan sii dhumate bakka. Baay'ee lola. Eshi gaaffiin itti aanu labsii irraa maal eegee dhabdee kan jedhudha. Maal narraa eegaa turte jechaadha. Narraa maal dhabde? Ani labsii irraa wanti eegee dhabe. Labsiin maal malaalaa jiru kana dargaggeessadha. Ani hin jedhin bichaa. Labsiin amma jaalladha. Homaa isaati kan jedhamu ishii kana baay'ee nu eegedha jechuudha. Hiriyaa uffata ijaaru baracha. Saati isaa miti dheeni bara. Hunduu yeroo qabaame sa'aatii kanatti waan hin taane keessa yoo galte. Kun bara waan taane hin jedhamu. Wanta sa'aatii kamitti tanas barbaachisuudha. Riizinii mataa kootii waan na dhorkan waan hin qabuuf malee waan biraa sababa addaa tokkoof miti. Bara aadaa bareedaa miti maal rakkoos ulfaatu waan sa'aatii olii natti mutuun barbaachisaa. Bakka naa barbaadaa namni ani barbaadu immoo nama akkamii ta'e inboksiidhaan na dubbisa isinitti anima.